Kintaarotiin maali? Mallattooleen dhukkuba kintaarotii hoo maal fakkaatu? Dhukkubni kan koo kunoo kintaarotiidha moo kintaarotii miti kan jedhu akkamiin adda baafna? Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii keenyaa baga nagaan dhuftanii Dr. Durboo Caalaadha. Har'a mata duree baay'ee barbaachisaa tokkoon qabadhee dhufe. Isas namoonni baay'een gaafachaa turanii karaa Telegiraamiitiin, karaa Feesbuukiitiin akkasumas immoo karaa chaanaalii YouTube kiyyaatirraan namoota hedduun na gaafachaa waan turaniif har'a mata duree kana bakka tokkotti maalifan namoota gaafii gaafatan kana bakka tokkotti hojjechuuf jedheen viidiyoo kana qabadhee isinii dhufeedha. Innis maalidha akkuma dura overview isaati irratti argitan waa'ee dhukkuba kintaarotiiti. Kanaaf har'a wajjin ilaallu maalummaa dhukkuba kintaarotii, gosoota dhukkuba kintaarotii, mallattoolee dhukkuba kanaatii fi akkamittiin immoo of gargaarraa kan jedhuu fi wal'aansisa dhumaa fallinni dhumaa kintaarotiidhaaf godhamu maalidha waan jedhu waan hubannoodhaa ta'uun qabadhee dhufe. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Warri immoo chaanaalii keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan barnoonni gara fuulduraa hojjennu akka isin bira ga'u taasisuu hin dagatinaa. Kallattumaan gara barnoota guyyaa irraatti dabarru. Egaa jalqabuma maalummaa dhukkuba kanaatirraa kaanu kintaarotiin maali yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin hemorrhoid jennaani. Hemorrhoid jedhama afaan meedikaalatiin. So hemorrhoidiin kun maali kan jedhu irraa gaafa kaanu gabaabinaan akka namaa galuuf hemorrhoid yookaan immoo kintaarotii jechuun sababa dhiita'uu ujummoolee dhiigaa naannoo reektam yookaan immoo buubbuu isa afaan Oromoodhaan jedhamu ujummooleen dhiigaa toora sanitti argaman ujummoolee dhiiga deebistuus haa ta'u ujummoolee dhiiga raabsituun bakka itti wal argan toora sanitti ujummoolee dhiigaa argaman gaafa dhiita'an jechuudha. Gaafa sun ujummooleen dhiigaa sun dhiita'an dhukkuba kintaarotii kana fiduu jechuudha. So dhukkubicha kan jedhaman yoo sababa dhiita'uu ujummoolee dhiigaa kanaan mallattooleen dhukkuba kintaarotii jiraate isa kan hemorrhoid yookaan immoo kintaarotiin jira jennaanii jechuudha. So hiikni isaa kanadha. Egaa gosoota kintaarotii jedhutti gaafa ceenu ammoo kintaarotiin kintaarotiin kun bakka argamsa yookaan immoo anaatoomikaal lookeeshinii isaati irratti hundaa'ee bakka lamatti qoodama. Inni akka qoodamuun bakka argamsaati irratti hundaa'eeti. Innis external hemorrhoid fi internal hemorrhoid. Internal hemorrhoid jedhama jechuudha. External hemorrhoid yookaan kintaarotii alaa fi internal hemorrhoid immoo kintaarotii kara keessaa jennee hubachuu dandeenya jechuudha. Gosa kana lamaatti qoodama. Kanatti kan qoodamu bakka inni argamu irratti hundaa'eeti. Egaa fakkeenya hamma kuni caasaa nama kuni marrumaani kuni garaacha haa ta'u kuni marrumaan qal'aadha. Kun immoo marrumaan guddaadha jennu. Marrumaan guddaa yookaan immoo reektam isa jedhamu haa jennu. So buubboo yookaan marrumaan guddaa gara gadii jechuudha. Muunni itti aanee hin jiru. So achi keessaa kan denteet laa'in bakki jettu jirti. Muunnee bira otoo hin ga'iin buubbuu kara walakkaa gara gadii denteet laa'in wanni jedhamtu jirti. So kintaarotiin kun denteet laa'inii kanaa olii kan ka'u yoo ta'e sarara denteet laa'in jedhamu kanaa olii kan ka'u ta'e internal hemorrhoid jedhamti. Isa kanaa gadii kan kaatu yoo taate garuu external hemorrhoid jedhamti jechuudha. Denteet laa'inii kanaa waan jedhamtu kanaa gadoo taate external jedhamti. San yoo ta'e internal hemorrhoid jedhamti jechuudha. So gosoonni ishii akka kanatti qoodamu. Mallattooleen isaarree sama wal fakkaata. Wal'aansi isaatirree akkasuma walitti dhiyaata. Hubannoodhuma akka ta'uufan malee. So gosoonni isaa kanaa saaxiltoota isaa maali? Maaltu nama tokko maaltu kintaarotii dhukkuba jedhamu kanaaf saaxilaa kan jedhutti gaafa deemnu saaxiltuun inni ijoo fi nama baay'ee irratti koomanii ta'e goga garaatii fi ittansuu baay'isu. Goga garaa fi namni yeroo goga garaa qabaatu ni ittana. Ittanuun sun immoo dhiibbaa garaa keessaa yookaan immoo intara abdominal pressure jedhamu kana ni dabala. Inni sun ammoo ujummoolee dhiiga deebistuu naannoo muunneetitti argaman yookaan reektamiitti argaman kana akka isaan caalatti daayileet ta'an taasisaa jechuudha.
Sunigaa akkuma dura isiniin jedhe dhukkubichuyyuu hiikni isaayyuu dhiita'uu yookaan daayileet ta'uu ujummoolee dhiigaa naannoo saniitti argaman waan ta'eef ittan sun garmalee yookaan gogni garaa kun yoo jiraatu dhiiton sun akka dabalu taasisaa jechuudha. Kanaaf isa jirurree akka inni hammaatu godha. Isa haaran illee immoo akka jiraatu gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf saaxiltuun ijoo akka saaxiltuu ijootti lakkaa'amu goga garaatii fi ittansuu baay'isuu yookaan immoo tireeningi isa jedhamudha jechuudha. Saaxiltuun inni biraa ulfa yookaan piriijinaansii. Dubartoonni yeroo ulfaa yeroo kaan caala dhukkuba kintaarotii kanaaf ni saaxilamu. Sababni isaa sababa lamaafidha kan jedhamu. Sababni tokko sababa jijjiirama hormooniiti. Egaa akkuma beekamu yeroo ulfaa jijjiiramni hormoonii dubartii tokko keessatti ni taasifama. Innis gaa hormoononni dhiiga keessatti dabalanii jiru. Isaan sun immoo ujummoo dhiigaa naannoo amma jennisanitti argaman akka isaan daayileet ta'an yookaan bal'atan taasisaa jechuudha. Inni sun immoo akka dhiita'uuf ni saaxilaa jechuudha. Karaan biraa inni ittiin waan kana fidu waan biraa yeroo ulfaa akkuma daa'imni sun guddachaa deemen ujummoolee dhiigaa kan sila karaa muunnee kana dhiiga gara inferior vena cava jedhamu jira. Ujummoo dhiiga deebistuu isa guddaa ujummooleen dhiigaa naannoo amma jenne kana dhiiga gara inferior vena cava sanitti deebisu. Yeroo ulfaa kan inferior vena cava gara gadii kun waan gadi qabamuuf dhiigni karaa gadii sun akka ol hin deebine ta'uudhaan achumatti dhiita'ee hafaa jechuudha. Kanaaf ulfi saaxiltuu tokko jechuudha. Saaxiltuun inni biraa garaa kaasaa yeroo dheeraa garaa kaasaan irree kiroonik diyaariyaan jedhamu yeroo jiraatu waan kanaaf nama saaxilaa. Inni biraa maatii keessa jiraachuun illee maatii keenya keessa abbaa haadha akaakayyuu fira nuti dhiyoo keessa namni dhukkuba kintaarotii qabu yoo jiraate carraan nuti illee dhukkuba san qabaachuu ni jiraata jechuudha. Inni biraan dhukkuba tiruuti. Dhukkuba tiruun kunillee yeroo baay'ee chronic liver disease jedhamu dhukkuba tiruu yeroo dheeraadhaaf namarra ture kun yeroo jiraatu kintaarotiin kun ni jiraata jechuudha. Kana malees naannoo garaatitti waan akka kintaarotii fakkaataadhuma isaa ta'ee wanni jiru ni jira jechuudha. Kanaaf dhukkubni tiruullee saaxiltuu ijoodha jechuudha. Saaxiltuun inni biraa furdina garmalee yookaan obeesitii. Obeesitiin illee waan kanaaf nama ni saaxila. Akkasumas immoo balaan dugdarra yookaan spinal cord injury yoo jiraatu dhukkuba kanaaf namni ni saaxilamaa jechuudha. So kunniin saaxiltoota yookaan immoo risk factors for hemorrhoid warra jedhaman yookaan saaxiltoota dhukkuba kanaati jechuudha. So kanaan mana hojjenne inni biraa mee sadarkaa isaatitti adeemnu. Egaa namni tokko kintaarotii qaba jenne mallattoolee isaati irratti hundoofnee haala kamiin qoonnaa kintaarotiin hundi sadarkaa isaa wal fakkaataadhaan jedhu yaalaallu. Kintaarotiin hundi sadarkaa isaa wal fakkaataa miti. Bakka afuritti qoodama. Sadarkaa afuritti qoodama. Sadarkaan tokkoffaan dhiitonis hin jiru. Mallattoo almost hin qabanii. Kintaarotiin kun ni jira garuu gara alaatitti hin bahu mallattoo hin qabu jechuudha. Almost mallattoo hin qabu. Yookaan immoo dhiitoon gara alaatti hin bahu. Sadarkaa lammaffaan dhiitoon gara alaatti ni baha. Dhiitoon gara alaatti. So sadarkaa lammaffaan kun dhiitoon sun dhiitoon ni jira. Dhiitoon kun gara alaatitti ni baha garuu immoo ofuma isaatiin ol deebi'a. Ni baha ofii isaatiin ol deebi'a jechuudha. Sadarkaa sadaffaan dhiitoon ni baha garuu ammoo qubaan yookaan harkaan ol deebisuu gaafata jechuudha. Ni baha ofii isaatiin ol deebi'u qubaan garuu ol deebi'a. Inni lammaffaan ofii isaatiin ol deebi'a ni baha. Inni sadaffaan ni baha garuu harkaan yookaan qubaan malee ol hin deebi'u jechuudha. Inni arfaffaan harkaan irree ol hin deebi'u jechuudha. Inni arfaffaan ol kan hin deebine. Harkaan irree ta'u ol hin deebi'u jechuudha. Inni kun dhukkubbii illee ni qaba. So sadarkaa arfan kanatti qoodama jechuudha. Sadarkaa arfan kanatti kan qoodamu garuu kintaarotii isa internaal jennu sanii jechuudha. Internaal hemorrhoidiidha. Internaal hemorrhoidiidha malee classificationin kun external hemorrhoidii yookaan immoo kintaarotii gara alaa sanii hin ta'u jechuudha. Tariikaa hordoftoonni keenya warri dhukkuba kana qabdan mallattoolee sadarkaa kam keessatti akka irree ramadamuu danda'u dhukkubni keessan kun sadarkaa kam keessatti ramadamuu akka danda'u
asumaan adda baafachuu dandeessu. Egaa kana akkanatti addaan qoqqooduun maaliif barbaachisee gaafin jedhu tarii ka'uu danda'a. Kana akkanatti qoqqooduu an barbaachiseef wal'aansa isaatii fi karaa boodaa itti deemna. Wal'aansi isaanii samoo gargari. Kanaaf jecha dirqama sadarkaa kana kennuufiin yookaan sadarkeessuun barbaachisaadha jechuudha. So kun egaa sadarkaa isaa kanadha jechuudha. Mallattoolee isaa kana mee yaalaallu mallattooleen dhukkuba kintaarotii kun maal fakkaataa kan jedhutti yaadeemnu. Egaa mallattoo isaa akkuma sadarkaa isaa irratti hundaa'eeti. Karaa jalqabaa isaa mallattoo malee sirree ta'uu danda'a. Mallattoo dhabuu danda'a. Garuu akkuma guddataa deemin mallattoo qabaachaa dhufa jechuudha. Kanaaf mallattoo isaa inni ijoon maalidha? Rectal bleeding yookaan immoo dhiiga bobbaa booda bahu. Dhiigni bobbaa booda bahu agarsiistuu ijoo dhukkuba kintaarotiiti jechuudha. Dhiigni karaa munneetiin bahu hundi kintaarotiin agarsiisu asirratti wanni beekamuu qabu. Dhiigni sababa dhukkuba garaagaraatiin karaa bobbaa bahuu danda'a. Haa ta'uti garuu immoo kan dhukkuba kintaarotii agarsiisu yoo akkuma bobbaa baanin bobbaa dhumaa wajjin bahedha jechuudha. Bobbaa dhumarra teenyusan wajjiniin yeroo bahe yookaan immoo yeroo teenyusan yoo dhiigni mana fincaanii keessatti kan bubbuufaa ta'e jechuudha. Erga bobbaa baanee finnee dhiigni bahu sun jiraannan yookaan immoo bobbaan dhumaa sun dhiigan wal qabatee dhiigan maramee kan bahu taanaan mooroof inni kun kintaarotii agarsiisaa jechuudha. Kintaarotii agarsiisaa jechuudha. Dhiigni bobbaa wajjin bahullee bifa adii qabaata jechuudha. Kan gurraacha osoo hin taane bright redidha jechuudha. Dhiiga diimaa ifaadha. Tarii fakkeenyaaf dhukkuba upper GI bleeding yookaan immoo dhukkuba dhiiga daandii nyaataa gara olii otoo ta'ee dhiigni bobbaasa wajjin dhiigni bahu gurraacha jechuudha. Isarraa addaan ittiin bahu kun dhiiga diimaa ifaadha jechuudha. So tokko dhiiga bobbaa booda bahu jechuudha. Mallattoon inni biraa dhiitoodha. Dhiitoo dura jennisan jechuudha. Dhiitoon kun akkuma sadarkaa isaatti hundaa'ee kan bahuu danda'a, ofiin bahuu danda'a, qubaanan ol deebi'u ta'uu danda'a, qubaanillee ol deebi'uu didu ta'uu danda'a jechuudha. So mallattoon inni biraan isa sanadha jechuudha. Dhiiga karaa bobbaatiin, dhiitoo karaa bobbaatiin bahuu jechuudha. Mallattoon inni biraa hooksisuu. Hooksisuullee danda'a jechuudha. Hooksisuullee danda'a jechuudha dhukkubni kun. So kanniinidha. Mallattoon biraallee fakkeenya hir'ina dhiiga diimaa mallattoo dhiiga diimaa irra jiraachuu danda'a. Dhiigni karaa bobbaatiin bahu kun baay'ee yeroo ta'e kan deddeebi'u yoo ta'u hooksisuullee danda'a jechuudha. Hooksisuullee hir'ina dhiiga diimaa fiduu danda'a jechuudha. Hir'ina dhiiga diimaa karaa isaaniin dhufuu danda'a. Mallattoon inni biraa dhukkubbiidha. Pain yookaan dhukkubbii miira dhukkubbii jechuudha. Inni kun baay'inaan external hemorrhoid yookaan immoo kintaarotii isa gara alaa san keessattidha jechuudha inni jiraatu. Kintaarotii gara alaa sun dhukkubbii ni qabaatu. Inni gara keessaa dhukkubbii kan inni qabaatu gaafa dhiigni achi keessatti itite jechuudha. Ujummoleen dhiigaa achitti dhiitaan sun gaafa dhiigni achi keessatti itite inni baay'ee dhukkubaa jechuudha. Inni akkasii thrombosis jedhama. Thrombosis hemorrhoid jedhama. Yeroo akkasii yoo inni sun jiraatu miirri dhukkubbii nama sanitti baay'ee dhagahama jechuudha. Kanaaf mallattooleen ijoon kintaarotii jara kanaa jechuudha. Jara kanaa jechuudha. So mee amma karaa dhumaatitti dhufne irraa leessanii keenya irraa dhumarrattis maal gochuu qabna? Namni dhukkuba kana qabu maal gochuu qaba? Yookaan immoo falli yoo wal'aansi dhukkuba kanaa maali? Kan jedhutti gaafa deemnu. Wal'aansi isaa namni tokko akkamitti waan kanaan of gargaaraa jedhu tokko akkuma dura isiniin jedhe wantoota dhukkuba saniif nama saaxilu keessaa wantoota ittifamuu yookaan immoo wal'aanamuu danda'u san balleessuudha. Achi keessaa goga garaa ittisuu. Inni kun baay'ee ijoodha jechuudha.
Gogni garaa jiraanin akkuma dura isiniin jedhe dhiitoon dura jiru baay'ee dabalaa. Namni sun dhiigni ni dabalaa, dhiitoon ni dabalaa, dhukkubbiin sun ni dabalaa jechuudha. Kanaaf goga garaa ittisuu qabaa jechuudha. Kana karaa garaa garaatiin gochuu danda'a. Dhangala'aa baay'ee fudhachuudhaan, nyaata goga garaa namatti finne fayyadamuudhaan ta'uu danda'a. Karaa mataa isaatiin danda'ameen namni sun goga garaa ofirraa ittisuu danda'a jechuudha. Karaa fuuldura waa'ee goga garaa irratti viidiyoo hojjennaa achitti gadi fageenya isaa haasa'uu dandeenya. Garuu ammaaf goga garaa ittisuu qaba jechuudha namni tokko. So inni ijoon goga garaa ittisuudha. Inni biraan istiij baazoo waan jedhamu jira jechuudha. Istiij baazoo kan immoo bishaan ho'aadhaan dhiqachuu. Dhiqachuu yoo hin taane bishaan ho'aadhaan bakka dhiitoo sanitti naannoo daqiiqaa 10 hanga 15 bishaan ho'aa keessa gadi taa'uu jechuudha. Namni dhukkuba kana qabu bishaan ho'aa keessa daqiiqaa 10 hanga 15 guyyaatti yeroo 2 or yeroo 3 akka mijateefitti yeroo 2 gochuu danda'a, yeroo 3 gochuu danda'a. Bishaan ho'aa san keessa yoo gadi taa'e dhiitos sun ni hir'ataaf jechuudha. Dhiitos sun ni hir'ataaf. Inni biraa namni manatti of gargaaru isadha jechuudha. Inni biraan kireemii wayii jira. Kireemii anti-hemorrhoidal kireem jedhamu. Anti-hemorrhoidal kireem jedhamu jira. Mana qorichaa bakka garaa garaatti ni argama. Ajaja ogeessaallee malee yeroo bitamu hin jira jechuudha qorichi kun. Isa sanillee fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Ganamaa galgala bakka dhiitoo sanitti dibatama waan ta'eef isa san fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Inni biraan wantoota akka furdina garmaleetiin kan dhufe yoo ta'e wantoota avoidable dura nama saaxilan jedhe san isa san kan furuu dandeenyu yoo ta'e isa san furuudha jechuudha. Inni biraan bakka tokkollee baay'ee taa'uun waan kanaaf amma ta'e dhiitoon karaa kintaarotiin dhufu kun akka hammaatu waan godhuuf bakka tokko taa'uu hir'isuun illee samuu waan saniif of gargaaruu danda'a jechuudha namni tokko. So wal'aansi inni dhumaa garuu sarjeriidha jechuudha. Wal'aansi hemorrhoidiin definitive treatment isaa yaalii baqaqsanii yaaluu yookaan immoo hemorrhoidectomy jedhama procedure suni isa sanidha jechuudha. Isa san kaa hundaaf hin taasifamu. Inni sun hundaaf hin taasifamu. Eenyudhaaf taasifamaa? Warra akkan duratti isiniin jedhe san sadarkaa sadaffaa farfaffaa. Sadarkaa sadaffaa farfaffaa warra jiran jara kana lamaaniif sarjeriin isaan kanaaf hojjetama jechuudha. Warra sadarkaa sadaffaa fi arfaffaa irra jiraniif sarjeriin akka hojjetamuuf ni gorfama jechuudha. Sanirraan kan hafe warra sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa irra jiranii sarjeriin hin barbaachisu hin gorfamus jechuudha. Kanaaf wal'aansi inni dhumaa sarjeriidha jechuudha. Egaa agarummoo kana malees ta'ee sarjeriin haalli ittiin barbaachisu tarii dhiigni yoo baay'ee dhiigni extensive dhiigni baay'ee yoo guddaa ta'e dhiiga kan hin dhaabbanne yoo ta'e hanga deemee dhiiga diimaa kan itti fiduutitti kan deemu yoo ta'e at any time hojjetamuu qaba jechuudha. At any time hojjetamuu qaba. Akkan duratti isiniin jedhe sanis extensive baay'ee peenii yoo qabaate yookaan immoo miirri dhukkubbii yoo jiraate thromboosed ta'ee akka dura isiniin jedhe san thromboosed ta'ee miirri dhukkubbii yeroo jiraatu sarjeriin hojjetamuu qaba jechuudha. Sarjeriin hojjetamuu qaba jechuudha. Kanaaf wal'aansi isaa kana fakkaata. Arraafaniin qabadhee dhufe kanuma wanti isiniin galle yoo jiraate akkasumas immoo gaafii biraa yoo qabaattan kommentii jalatti nu barreessatoo yeroo biraatitti immoo viidiyoo irratti hojjechuu dandeenya. Isinis viidiyoo keenya yoo jaallattan laayik gochuun dagatinaa fayyaa ta'aa.